جارا أبا قدا وان جربي راقبي تربيس قال جرا ورمون أوه فلا توري والله تاني زمو دو جت بلا بو جت على كام بياباتي هيري ربانة ديسي أكنو متوين ممون على مكتة زنا فكات ورمون دوام براني تو دول بعدين تو رقدي بيجاته وتراي ده ليمتي كناف كساني ركن واني نموتوم ما كناف في بارتي تنا كرام بربان نيم فودن نيجا واني ساني في اللينتا بيا في اللينتا هيدا بولسيس أجيجا هيرو جادو بيا كنات جران أوتو أجيجا بوا بوسه هكذا كوچالا نما في تجرا جيرو إنما بوتي مو Oromoon sadarkaa amma jiru Oromoo kan amma booda odoon filamin irra taa'ee bula jechuun nama maraate akkasii nama fayyaan qabne biyya tana keessatti dikteetaran ta'a nama jedhu nama fayyaan qabne namni nagayaa irraa dheessa kanaaf kasanii yaatina ka dhumarratti akka kaafaa'uutitti akka qabsaa'ota Oromootitti wanni waadaa isinii galu hundaaf Oromoo qofaan tokko qabsoo nagayaatti cicciinaa gamaa gamana irraan deemnu itti beeknaa ittiin injifannee turree sirriitti tarsiimoo sirriitti qabsoo nagayaa keessaa hin baanu tokko lammaffaa ija tana keessaa baasan malee biyya tanaa hin baanu asuma huno Oromiyaa Oromoo jiru hin baanu sadaffaa heeraa seera akka isaanii ta'utti haa tumatan malee heeruma jallaa kanaaru hin mo'anna heeraaf seera biyya kanaa keessaa hin baanu qabsoo itti fufnaa wanni isinitti dhaamu I'm very confident sitti man shakkina wichi kana dhiisaatti ani mootti fatti malee harka kenniti sanii midhamu warri isaan leenjisee harka kennee jiran rakkoon hin jiru tokkummaa teessan naa cimsa laal dubbii amantii dubbii gandaan cirichaa rool isiin deemtu san itti deebina boru rakkoon hin jiru sinitti immoo nama biyya bilisummaa qabutu masgiidaaf bataskaana nagayaa qabaata nama biyya ofii qabutu yoo Oromiyaan nagayaa taate yoo Oromiyaan bilisa taate yoo Oromoon mootummaa ofii qabaate Wallaggaaf Gujiitti misooma hojjetta dubbii gandaaf dubbii maalii kana yoo nurraa dhiiftan Hulayoo cufattan akkuma kaleessa tokkummaadhaan yoo gara fuulduraa deemne funyaanitti fudhannet jallaa diriirfanne biyya teenya irratti qe'ee teenya irratti nagaan hin jiraannaa warri sabbataa hedduu ulfaadhaa hedduu isin jaalannaa hedduu isin hin boonnaa akkuma reef jeetti poolisoota teenya illee nu galateeffadhaa hin tuqinaa jarattii kaadireef kaabinee tanallee hin tuqinaa haguma isaan beekantu kana Itu kina. Calle deemne akkuma kaleessa wayyaanee jalaa bilisa isaan baafnet ammallee jallaa isaanii jalaa bilisa isaan baafna amma waan tokko isinitti hima waan jedhanitti himan isin ari'uu hedan isin hidhuu hedan nu abbaa isaa iyyafaayyuu haa hidhaman way jenne ajjechaa dhiisi angoo keessaa bu'i nagaan biyya kee jiraadhu jenne ijoollee wajjin dhalanne ka garaa jecha jiruu jecha sirna kana jala deemtu garii barnootaan sirreeffanna eebba haadhaatiin sirreeffanna akka sirnaaf seeratitti hin qajeelfanna Oromiyaan ta qabsaa'ota qofaatii miti Oromiyaan ta Oromoo hundaati Oromiyaa OPD office ABA office KFA office xiqqaafis guddaafis taatu uumuu barbaanna kana hin sodaatinaa jedhaan kaleessa iyyuu gaafa wayyaanee wajjin nama keenya bitan maqalee wajjin galaan jenneen itti fufaa aangoo qabaddaa jenneen nu bolola aangoo hin qabnu bolola bilisummaa malee kanaaf kana isaanitti illee himaa walitti hin bu'inaa garaa jalaan lafa jalaan sirritti wal jaaraa gaafa korojoo gaafa sinii ta'u galanni mooyyee darbaadha mooyyeetti tumattee keessaa midhaan kee naqattee miilaan dhiitta harkaan illee miti beeki miilaan dhiitta ka toomaa hoo tooman beeta homaan goone gattu meemi ka mooyyee ka silaa waan san sii fuudhe haguma toomallee kabajaa dhabe beekta sabboonummaan Oromoo aykarummaa jalaa isaan baase is incredible aykarummaa jalaa isaan baase aangoo irratti isaan baase san qofa miti yeroo fudhaa
zanaa ja'aati biyya tana ceesisaa jedheen. As deebi'anii warra sabboonummaa sanii walitti isaan araarsee sabboonummaan sun akka isaan jala hiriirtu godhe ofirraa bifa salphinaatiin bifa xiqqeessutiin himuleetti godhan beekaa ijoollee bifa kanaan itti deemanii amma immoo san darbee madaa Oromoo irratti Oromoon yeroo baay'een dubbadhe maal jenneen uummata Oromootiin madaa keessan faashaa irra kaayaa gara fuulduraa qoora. Amma inni godhamaa jiru dhimma aanoleetiin dhimma calanqootiin wantoota birootiin wanni ati argaa jirtu maal jedhuudha garuu amboo dhaqanii Minilik faarsuun. What kind of joke is that? What kind of sick joke is that? Maal godhaa jiranii madaa kana naa fayyisaan jenneen sabboonummaan Oromoo. Faashaa irraa anuu nan fayyifadha. Waggaa lamaan taana amaanaatti kennadhe gara mootummaa filameetti na ceesiidha kan jedhe. Isaan garuu maal godhanii faashaa san irraa buqqisaniit sooqidda itti firfirsanii mukaan wawwaraanaa jiru beekta. Kanarraa waggaa laalte saaboteejii yoo godhamanii jiraatan malee warri isaan kuffisuu barbaadu keessa seenee yoo isaan laaqaa jiraate malee ji'a 5 darbe kanatti paartii kana keessatti wanni ta'aa jiru it does not make sense. Bifa siyaasaatiin dantaa ODP'tis kan tarkaanfachiisu miti. Dantaa Oromootis kan tarkaanfachiisu miti. In fact dantaa Abiy Ahmed illee kan tarkaanfachiisu miti yoo itti ilaalame. Kani osoo inni deemaa jiru goommaa isaa jalaa uraa jirudha. Osoo immoo taankii jalaa uraa jirudha. Kanaaf xiinxala kamiin hoggalaltu nama yeroo tokko tokko halkan faa ta'eetiin yaada. Maaliif kana godhaa jiranii? Why are they doing this? Akka isaanii ta'ee mee ilaalu mee nama dhuunfatirraa fedhii nama dhuunfatirraa ilaalu mee fedhii murnaatirraa ilaalu ka paartiitirraa maali jettee hoggalaltu it just doesn't add up. Hoo barbaadan nu hunda fuudhanii Afgaanistaan nu hageessanii deebineetuma biyya teenya bilisoomsanna kana sodaatina. OMN gamaa gaman ari'u tun warra rafnaani kana itti fufti. Ari'uu miti hin fitti malee ijoollee tana kijiba isii uummata Oromootti hin geessinu. Akka OMN sinitti immoo nama daayirektara OMN miti garuu nan beeka ijoolleen fide. Ijoollee OMN keessa hojjetu nan beeka. Cuufuu miidiyaa cuufuu miti ijoollee ari'uu miti odoo biddeetti qabde dhugaa Oromootirra haqa Oromootirra dhugaa Oromoo himurra guyyaa tokkoof duuban deebi'u OMN kana shakkina. In sodaatin ammoo nu akkan tuutaati beeytu boolla baay'ee qabna. OMN asii yoo cufan bakka biraatiitti gadhiifna qophii biyyoota hedduu keessatti bannee jirra. Qees balaayifaa afaan qabuu barbaadaniit warri rabbiif Oromoo jidduu dallaala ta'uu barbaadu. OMN irratti isaan interview godhamnaani nu kassasaa jiran. Haga fedhan haa kassasanii malee. Oma OMN gaafa Oromoo nurraa cufame jedhe qofa cufata. Sanii achitti abbaan fedhe wixxifate abbaan fedhe haxxifate dhugaa Oromoo itti fufna asii yoo cufan duri beeytanii moggaa asiin asiin buusan achiin bayaa turreemi dhiishuma gara gaggalchita uma rakkoon hin jiru. Dhumarratti waa'ee qarshii bakkeen odoo jedhe wayya qarshii yoo isaan deemanii irraa fudhadhaan hin gowwoomina fudhara. Gibira isinirraa guurame laal birriin isaan deemanii gibira isinirraa guurame ka maqaa keessaniin faranjirraa ergifame ka maqaa keessaniin arabarraa sadaqaan dhufe waan takka waan ofii hojjette hin qabdu hin kijibdi yoo ganzabaan isinitti deeman fudhaa irraa sirritti yoo lafa isinii kennanillee fudhaa irraa hin diina. Lafa eessa abbaa isiitii fitte tolaa fi gammachuurraa irraa fudhatte kanuma abbaa keetii fudhu irraa. Garuu ganzabaa jette maallaqaa jette Oromoo irra dhara hojjannaan Oromiyaa irra dhara hojjannaan nu homaas hin goonu
Rabbiin Oromoo garuu dhiqqee sitti kaasa. Sitti maali? Nan beeka, I know it. Nama Oromoo miidhee duroomee kabajamee nagarre ka salphatee ganda keessa kootiin irra ciccittee salphatu malee tokko nagarre. Lafa Oromoo fudhattanii Oromoo irratti daba yoo hojjettan lafeen Oromoo takaleessa caccabtee abbaa isaa hayyeerraa lafatan hambifti. Guyyaa saafaa si waraanti. I know it in ta'a kun isinitti kanan godhinaa. Kanaan wal qabatee jaraawwan ani murtii naa hima waan tokko. Ganzaba maallaqa guddaa qaban gadi naqa. Ganzaba isaan qaban irraa parsantii takkaan immoo annaru. Yoo isaan birrii 100 baasan birrii takkaan sanummoo tahannuun ta ergifanuu son ta'in tasin rafuunu immoo anna. Caasaa mootummaa diriirsan ittiin adeeman immoo anna. Jigii alagaa hayaammatan immoo anna. Dhugaa waan qabnuuf barnoota beekumsa dhugaa waan qabnuuf ka Oromoo keessaa maddi waan qabnuuf ummata keenya waan beeynuuf immoo anna hiriira haa baasan hin tuqina hin mormina.